sila warri PP kuni seera beekaa akka waraabessaa Oromoo qawween dheeda warri bilisiginnaa waraana gayyaatee poolisii fagaatiin qabeenya facaase qeerrotu qabsaa'ee dhiiga dhangalaasee opiidiyoo duutuu aangotti ol baase Dr. Abiyyiin karaa irraa maqe zinnaashin qabatee warra soddaa wajjin qiletti of naqe duraa itti hime hayyuu beekan keenya warri bilisiginnaa bakka feene deemnaa jedheetiin qajeelee kara goontanitti fulbaanni kalaa'ee hafa achumatti kana duraa maraaran dubbate hojii bilisiginnaa jaalmarroon hubatee qawwee lafan kaayuu jedheetiin hidhate yaa hayyoota PP mee duuba laalaarii filmaan teenyaa guyyamaan awwaala akka wallaggaa gujii silaa addan cinne yaa rabbi dubbadhu nu si iyyanne gaafa qabsoo kennaa aangotti baatanii xiyyaaraaf markabaan imala gootanii Eeshiyaaf Awurooppaa hunda naannoftanii dhiiga Oromootiin Noobeelii fuutani. Silaa warra PP kana sammuun dhagaa hangaasaa fi taayyan bakka arge rafa yaa rabbi balleessi uummata jallataa. Mootii warra PP maqaansaa Abiyyi homa takkaan beeku hojiinsaa sabiyyii qeerroon lafaa ka'e yaraa kiiloo marse galaanni si fuudhee rabbiin si dabarse. Warra bilisiginnaa aangoon teessan deega harkaan nun qabinaa harki keessan dhiigaa silaa seera tumtuu haqa jallistanii qeerroo lafaa dhufaa rasaasan gubdanii Dr. Abiyyi balaan sitti buute eessatti baqatta aduun sitti dhiite Gondar moo Eertiraa bakakkaan si buute yaa taayee dandahaa ati sammuun qabdu homaafuu hin toltu ati harree dhaltu rabbiin si haa fuudhu duraa duuba keetu ati hoo hangaa saamee eessuma dhata qeerroo si liqimsaa way Gondariin galtaa rabbi sitti fidee gowwaa afaan bal'aa walalooti jallee asumaan xumuraa waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.